بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، hordoftoota chaanaalii yookiin yuutuubii kiyya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanaan dura namoonni hedduun isaanii injiramoo injiruu jedhanii waan na gaafataniif jiraachuu kiyyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Amma achis haga rabbi na jireessi jiraadha malee jiruun duniyaa gabaabduudha. Kanaaf dhugaa ta'uu isaa qilleensaan yuutuubii kanarratti wal arginee kanaan isin beeksisa yommuu jedhu, haaluma kanaan ani kuma beektan Sheekh Miftah Tamaam kan jedhamu manzuumota asiin dura haala yuutuubiitiin isinii dabarseen dhugaa ta'uu isaa isin yaadachiisa. Yaadni akiraa nama raffisuu isii jettu, Allahu nu yaachisinii isa jedhu, Allahu yaa rabbii kiyya haala koo sodaadhee sitti yaa isa jedhu. Kanaafi kana fakkaatu asiin dura isinii dabarsuu kiyya ni yaadattanii. Kanaaf kheyrii irratti waan gaarii irratti rabbi wal nu haa agarsiisu jechuu dhugaa isinii godhuudhaaf isa kana isinii waraabee isiniin jechuu barbaada. Chaanaalii kana subscribe akka naa gootan namoonni islaama taatanii yookiin tokkochummaa rabbiitti amantan hundi akka waliin dabarsitan isin kabajaadhaan isin gaafadha. Manzuumota asiin dura tarii nu dabarsaa jettanii waan na gaafattaniif bifa haarawaan irra deebi'ee isuma san jechuudha. Kanaafi haarawa biraallee yuutuubii kanarratti yookiin chaanaalii kanarratti akka na eeggattan kabajaadhaan isin gaafadha. Isinii dabarsan marroodhaan walii akka na dabarsitan amaanaa isiniin jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله يا ربي قلتي ثم الحمد لله يا ربي قلتي عمرنا درسي كاران نكاي نمدو اجدو غرمان دغاي نمدو اجدو غرمان دغاي نمودو انولوغا فغويان غاي غلطه گلچا كاران نكاي كتميتين تولچي غا فغويان غاي كتبيت إن تولشي غاف غويان غاي إيمان إرتي نمنسي والغاي عمرينو هغمي واسا بدتاي عمرينو هغمي واسا بدتاي.